Ijoolleen kun waan tokko yaadanii. Amma ayyaanni dhufaara ayyaana kanatti maal akka goonu namni taa'ee yaaduu waan godhu. Guyyaa tokko inni obbo jedhan tokkos silaanni sun galtaa wayiiti. Aboo waanumaan godhu wayii bal'aareeraati. Maal gochuun qaba amma. Mee gaafachuu waanan godhu. Eessa oole? Eessa oolte himmaanii kun waasin taa'aa oole. Waa'ee ayyaana kanaa ani yaaduu dadhabee miti. Yaadaas nan jira. Nama yaaduudhaan hundi miti keenya jechuudha. Mana kiraayii keessa taa'aa jirra. Hin beekta jireenya keenya. Guyyaa hundumaa wanti nuyi itti fayyadamnu hundumtuu wanti si dhokkatee jiru. Moo nu dudduubatti wanti ta'uu jira jettee yaadaa argata. Maal jechuu barbaadda? Amma kanaaf amma mana kiraayii qabannee akkuma Angaluna. Wanti naan galle ayyaana maal ta'e sirna narkanaa kaasee ture. Maal ayyaana sagamiyaasa? Ayyaana waggaa jechaa jirra. Ayyaana waggaa nan beekere maarree ayyaana waggaa beensaallee waggaa barreen gadaa Ani amma kan keen dhiphadhamoo kan saa yaadamoo kan eenyu yaadame mee eessa naqaan mee eessa dhaqu simbira mee eshi foon koo kukkuttanii foon koo dhaqaa gurguradhaa kana gurguradhaa dhaqaati. Isa miniin. Eshi maa inni maal akkasitti ayyaana maal ta'e naan jette. Ayyaana waggaa isa waggaa ayyaaneffatanii si jechaara. Isaa waa'ee isaa saara maal inni. Taa'ee gadi shaa. Akka naan galle maalidha natti himee duriitti bitaa inni silaa duriidha. Bakka asiin galle yoo ta'e taa'ee nurraa gadi ani addana taa'ee kanan dhiphachaa erga silaatis wajjin haaseeraan. Gadan ta'a ammayyuu gadi hobu. Ani kanas na dhaga'eeti inni dhiisi bakka waa'ee isaa dhiisi beekta miti amala isaa beekta bakka waa'eeyyoon beekta waan tokko adda baafatee hin beektu. Ayyaana waggaa haa ta'u ayyaana ji'aa haa ta'u ayyaana waan argate nyaachuu argate nyaatee rafee ta'u kanuma beeku. Beelaan jira obbo beelaan jira. Oolni nyaatu kaa na nyaata beelaan jira dha. Amma waan nyaatu biddeen namni eegamaa meerree. Amma waa'ee ayyaana kanaa dhaga'e atis. Sitti maan jira na dhaga'e. Silumaa keessa baatee ati akkas hin turre bifti kee. Amma waa'ee ayyaana kanaa haa ta'u waa'ee jireenyaa haa ta'u maal takka akkasii godhan hin beeku. Maal dhaqo? Dhugaagee. Waa'ee ayyaanaati moo maal? Bulee. Ayyaana duwwaamini bulee ka'ee waa'ee jireenya keenyaa nan dhiphadha. Yeroo hundumaa rakkina keenya. Amma waan nyaannu gabaadha. Taa'ina irraa gadi. Amma waan nyaannu gabuyi. Maaloo taa'e mucaan maal? Baleessa gooti. Shokkotu taa'e gadi. Taa'ii si jecha naa jajanaa ta'uu ta'e taa'e gadi. Amma ta'a. Taa'ii. Algaluu? Gan. Deem. Anduun qabaa yaarra qoonqoo. Ati waa'ee ma qoonqoo yaade inni waa'ee ayyaanaa yaadaate immoo qoonqoo anoo maal yaada waa'ee kee waa'ee isaa yaadaan jira. Waa'ee jireenya keenya mana kiraayii birrii 100 qofatu kiisii koo keessa jira sai mana kiraayii amma dhufa inurra dhaabbatu. Amma waa'ee ayyaanaa jirtu waa'ee mana kiraayiitu dhiistanii. Waa'ee isaa mini mana kiraayiin dhimma keetisitu fuudhee itti nugashe amma wanti na dhibu wanaanee waa'ee ayyaana kanaati. Ayyaana kana maal goonee akkuma biyyaatti akkuma ijoollee hiriyoota keenyaa akkamittiinitu bashannannee baanaadha amma wanti yaadaa malee. Ijoollee obbo Galataafaatu handaaqoo bitatee gale moo maal argiteeti amma yoona dhufanii waa siin jedhani matu waa malee akkas hin taatu. Kaleessa deengatti maasila isaatu waliin dhaadha. Iddoo barbaadde oltee galtaa iddoo barbaadde turtaa. Waliin dhaa. Lamaanti keessan tokko inni waan beeku ati garuu tu beektu waan tokko hin beektu. Beekta garuu hin beektu. Waliin dhoofta. Obbo waan tokko sittimu waanan godhuu beeka. Egaa amma waanan godhu sittin agarsiisan. Maal goota? Sittin agarsiisa ka. Mee maal amma immoo dhattee idaa keessa galuuf. Dhattee naan idaa keessa na galchuuf. Dhattee tokko idaa keessa waan si galchuun qabu. Amma ayyaana inni ba'uu qabnaa ayyaana siliimatti ayyaaneffachuu qabnaa. Waan tokko yaaddu. Amma ayyaana maal godhee ayyaana natti himee ayyaana maal ta'e ayyaana maal ta'e. Na dhaga'i waan goon waliin goonesh na dhaga'i waan goon waliin goon. Dhattee rakkina keessa akkati buutu hin barbaadu. Haadhoo koodha dhiiga koodhaati. Kanaafuu rakkina keessa akkati galtu hin barbaadu hamma deemnee waan barbaadnu oolmaan barbaadnu. Waan tokko sittimu rakkina keessa galuu qabu. Ayyaana kana ayyaana sirrii goonee darbuu qabnaan. Ayyaana kana sirrii ayyaaneffachuu qabnaan. Kanaafiyyuu murtee mataa kootii nan fudhadha. Gootu hundumaa salphistee yaadi. Waan hundumaa bitattis mirgattis ilaaluun sirra jira. Ilaa sitti mee booda rakkoo keessa galuu hin barbaadu. Akka tinaaf dubbachaa jirtu beekan garuu waan sirrii tokko qabadhee dhufuu hin qabaan.
Akka keessanis mana keessa taa'ee yaaddoodhaan alatti teessuma gabbaafadhee mana balbala taa'ee yaaddaa ta'ee jiraachuu hin qabu. Waan hundumaa salphisee yaaduu hin qaban. Salphisee ni ilaalas. Biyyoo nyaata. Beeleedha kun immoo. Maal amma. Inni kun as taa'ee na nyaata ati as teessee na nyaata. Amma manna. Miila kee qabadhaan miila kee. Ishee amma ka'ee dhaqitee taa'ee. Miila kee qabadhaan. Bakka asiin fidee dhaqitee. Ati taa'e wanta nyaatamus haa ta'u wanta dhugamus siin fideen dhufa. Baalarra buuti. Bakka asii fideen dhufan siin jedhe amma cal jedhiiti taragaagga'i taa'e. Silaa garuma deemu hin qabu eessuma naqamee amma gaa kun dhaqee balaarra bu'a. Balaarra bu'aa balaarra na buusuuf balaarra ishee haa buusu. Inni tokko kan hin baasu gadi ta'eefi birrii isaa dabalamuu qaba. Daawwan qaba waan ta'eefi birrii isaa dabalamu. Isheen kun tokkoon isaa 2,000. 2,000. 2,000. Ilma koo. Widdiidha inni kun maadha? Widdiidha? 2,500. Maal sangaadha moo? Sangaadha moo? 2,500 sharfeen inni irra tuunsiin jedhe. Indiyaadha moo Ameerikaadha moo eessaa dhufte? Ilaa kuni faranjii manatti guddatte manatti dhalattee guddatte. Haati dhalattee guddatte? Kanaaf amma kana bakka? 2,500. Kan biraa laalaa jiru. Ilaa ilma. Ishee kana laan meeqa? Indaa isheen kun kan biraa fuudhe. Kan biraa amma kana jedhu. Isheen kunoo. Ilaa ilma koo. Ilaali hunda isaanii keessaa Naa kaffaliiti fudhadhuu deema. Naa kaffali fudhadhuu deema. Sangaa qootaniis. Sangaa miti. Kotu. Naa kaffaliiti fudhadhuu deema. Kaffali. Sangaan. Ilaa ilma.
Daddabii nu balaa karaa. Maqaa yoo. Merenda kun. Balaa yaada kee yaadu. Yaadu kee yaadu. Merenda kun. Merenda kun. Merenda kun. Merenda kun. Dari berdisini. Esan tak? Yaadu jedhani. Yaada. Nyaachuuf jedhee nyaatamee miti. Wayne wayne akkanitti indaanqoo kana horsiisan hamaa qabal be situ moo haasaan na qabe Ana miti maalan godhaana waan an balleesse. Gabawan akan Jamur ada. Berarti aku ini begitu aja ada berarti. Ambil deh kuno sih. Beri ka bocah nonde. Arsini narkan bocah nonde. Ambil deh kau apa? Ambil katina aku tuh cuma dia yang aku ambil deh. Eurat. Guru ke bagai sampai di rumah. Gabake sampai jadi. Kot kade. Itu ala kon. Itu rodi terus kita. Iya nih, kerja mana kerja juga kerja dapur. Saruma ke di karra berajan. Sincale amma. Karra berajan. Wame ako. Amar kata ni tini teh na fide. Aku ada ma. Aku ada. Hadira nih. Kan kodi. Utu ana teh kalau mutre. Shamdina na ada dia. Mana mana. Mermakai ka ba nakas? Oy, ani mo akas na. Ano ba mermakai ka ba? Mermakai. Kada sodi. Atu to kya? Beno me mumba gondra. Ate pitu diru te. Ani covid dale ti man tige ti nyanna de tani kan unduma hoje tamani jale desitu akade. Ayo ke berage ke ti jere male. Ayo male male. Ayo. Aggeefat abbaa qabnu haadha qabnu biyya ormaa keessa jirra lafa kamiin jirra beektaa nuti iddoo kamiin iyyuu hin jiru si galeera miti si galeera miti kanaaf iyyuu gaafa waan tokko jedhutti of eeggannoo guddaan hojjechuu qaba. Amma warra kana namicha barbaadan namicha barbaada. eessa fidee qarshii boo eessa fidee qarshii Kun hundaan kun asiin fide kana inni sitti maa olee dota maal jechuun nan keessan gashi ilma kunan umuriin kee dheeratu kan kooti waan narraa bitu fakkaatee narraa fuudhee deemu kanatu moo kana laa kana ana mini dhugaa waaqayoo dha mini yoo minni feenas ilma fayyaattaaf garuu kana inni rondumaa kana anyatti maqaan balleessi namni itti neebi ilma ko maala ilma ko kanuma amanamummaadhuma keetiif fudhadhu deemi ayyaanatti bayi maal gochaa jirta? ishi qaulfaa ayyaanatti bayi ilma ko fayyaatti naa eebbite fayyaatti ilma ko fayyaatti Maal gochaa ta'u waan gochaa nu rakkannee nama rakkina keessaan baafnuu siin jedhe ijoolleedhaaf yaadnee tumtii kan nuti ayyaana maal ayyaanaan leessisunti maaliif rakkina keessaa nama hin baafnu ofii rakkattee nama rakkina keessaa baasamoo maal jechuu kee utunaan hin mari'atin akkamitti namaa kennitati nyaadhu wajjin siin jedhe maala beela baasee maalidha maal taate ankootiin see beektaa kan hammi kun kan kootiin see garuu kan koo tokkitti maal jechuudha maal sammoo namaan kenni namaan kenni ijoolleen koo waan uffattee ayyaana baatu qabdu waan nyaattee ayyaana baatu qabdu tole amma waan tokko tun qabdanii waan tokko maaliif wal tursiise
Maaliif nama laattee naan jette? Maatiin sanii dullootii keenya iyyuu ijoolleen keenya maatiin ayyaana baasii galee maal nyaatee ayyaana baasii galee maaf kenni keenya. Tole. Jechuun badii qabaa kanumaaf na tume asitti. Si tumeere? Abba akka gochuun sirrii miti. Akkas gochuun sirrii miti. Isinii nama beekoodha. Kanaaf iyyuu namaa yaaduun keessan baay'ee nutti tola. Namaa dhimmuun keessan baay'ee nutti tola. Garuu inni isin akka gootanii tumtanii maal jettanii gaarii miti. Nama waan qabne barataadhaaf immoo akka sillaatan cal jedhee isin hordofaa ture silaa nama waan qabne laattan. Ilma koo maalan godhare? Rakkata barataa waa tokko mana keessa. Tolee. Qabee amanamummaan naaf jaattuun hindaanqoo kaannaan. Baay'inni hindaanqoo kana ammoo kan koonatti fakkaate. Kanaafan fuudhee kenne. Hindaanqoo warra jirtu hundumas kan keessan seetanii. Kan kootin seetan. Oromoon ammataa waan ta'eef kanuma keessan itti fakkaate taate. Tolee bakka amma akka goonu waan ayyaana ittiin baataniif ani isinii kennu. Qarshii meeqa barbaaddan? Ammamiin jedhaa ilma koo. Tolee bakka amma akka gootanii qarshii kanaanii dhaqaati waan ayyaanaatti oola. Waan ayyaanaatti oola. Tolee? Waan ayyaanaatti oola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birrii 2,000 dha? Bakka. Tee kanaan dhaqaati. Ilma koo intala haadha manaa koo qalbii dhabeen si lole. Rakkanneen moo rakkataa beela baasuun gaarii? Yoo haadha beela baase amma arganneef. Amma arganneef ijoollee keenya deemnee waa tokko tokkotti hin binnaa. Namaaf ho'uuni akka namni namaa ho'u namaa godha. Kanaaf barumsa naaf. Yeroo kanatti yeroo ayyaanaa kanatti isa qabnuun wal gargaaruun gaarii. Waan qabnuunis wal deeggaruun gaarii. Naafis barumsa ta'eera. Yes!